Hundi keessanuu akka guddaatti kan eegaa jirtanuu obbo Jawaar hafeerraa sanaan dura beeksisa qabnaa ola dhageenyu please. Irra deddeebinee akka jennetti waltajjiin kun yookaan olga'iin communitiin Oromoo Brighton Hoops kan qopheessanii seenaa qabaataadha kan jennu waa danuu keessaa qaba. Tokkoffaa keessummoota guddaa as keessa argamanu keessa ABO'n gaafa 1973 jaarame jaarmiyaan jabaataa tokko kan uummata kana qabsoo uummataa hoogganee bakkaan ga'uu danda'u jiraachisuusaa amananii kan olitti dhufanii jaaranii keessaa tokko obbo Xahaa Abdiitii. Obbo Xahaa Abdii nu keessaa argamu. Karaa biraatiin jaarmiyaan kun erga jaaramee amma wagganoota adda addaa dhaaba kana hooggananiiru bu'aa guddaa fidaniiru. Kan wareegamanis jiru Rabbi rahmataa kennuuf yookaan nafsi isaanii kan jannataa godhu. Kan royiidhaan jiranu keessaa oon hin dogoggorre amma 98tti dhaaba kana kan hooggananii Jaal Galaasaa Dilboonis nu keessa jiru. Kanaaf waan amma deemu kana akka gaarii caqasaa jiru jechuukooti. Kanaaf amma booda waltajjiin kan obboleessa keenya kan obbo Jawaarii haa caqasnu. Galatooma. Akkam ooltan. Thank you. Galatooma. Galatooma. Ta. Biyya Ingilizii kana beeyta empire dullattiidha. Manguddoo qofa jiran se'ee duraani dargaggeessi akkana ifu kun jiraachuu isaan beeyne qeeqaa fi hamiin isinirraa qabu isinirraa kaafadhee dargaggoon hundumtuun argamuun isaa anaa'u dullacha na fakkeeyse. Hunda dura hawaasni Brighton jirtan qophii kana qopheessitanii nu kabajanii asin nu waamuu keessaniif hedduu galatoomaa ulfaadhaa. Ammas bakka jirtan tanarra ol guddadhaa. Fakkeenya hawaasa hundaa nu ta'an isinin jaa. Hoggaan eerpoortii ga'u namichi eerpoortii jiru maqaa yaalaalee yaadataan ni beeytaan anjee hin beeku. Awwaloo hin beeku. Maaliif hin beeyne anjee na yaaman malee hin beeku. Namaan hin beeyne nama isaanis maquma wal beeynu oromummaadhaaf jecha saba fiitiif fi biyya fiitiif jecha hawwiif jaalala isinirraa qabaniif walitti isin fiduudhaaf jecha waan kana waan qopheessaniif hogganoota hawaasa kanaa hedduu galateeffadhaa. Yeroo takka harkanaa dhaafe aboo. Haawwaniif obboleeyyan keenya horii dubartoota akkana miidhaydanii dhiira tana kursii irraachi dhidhiibattanii asitti argamuu keessaniif ijoollee teessan xixiqqoo waan falmannuuf waan dubbannuuf taboru ta'uu isii nu yaadachiisuuf dhufuu keessaniif hedduu galatoomaa. Ammallee kudhanii nu horaan jaa. Manguddoonni hogganoota keenya turtan bifa adda addaatiin qabsoo sana keessa turtan hedduun keessan kaniin garii maqaan beeku kaniin garii ijaan beeku kaniin takkaan argin immoo Rabbiin asiin isin gahee nu arkuu keessaniif nullee Rabbi hiree nuu kennee isan arguu keenyaaf Rabbi guddaa galateeffata. Baga nuuf jiraattan ammallee umrii teessan Rabbi dachaan isiniif haa dabaluun jaa. Yeroo tokko manguddoo teenyaaf harka nuudhaaf. Akkuma reefu obbo Leencoon jeetti keessummoota kabajaa qabna.
keessummoota kabajaa hoggaa jennu fakkeenyumaaf keenya malee isin hundi kabajaadha qabdan. Warri keessummoota arra kabajaa jennuun kun qabsoo amma dura godhamaa turte keessatti bifa adda addaatiin hogganoonsa guddaa warra nuuf kennaa ture. Obbo Galaasaa Dilboo akkuma beeytanitti ijoollummaadhaan qabsoo Oromoo tana keessa seenuun loltuu gadiitirraa hanga hoggana qondaala waraanaa hoggana saba Oromoodhaa ta'uudhaan kalee galgala hoggaa wajjin haasoynu gaara isaan kotteedhaan keessa deeman san an gaafa barataatu keessa deemuu hin dandeenye jechuudha. Isaan dukkana keessa deeman san Obbo Galaasaa Dilboo manguddoo ganda keenyaa tokkoon gaafadhe yeroo tokko haasoynu Obbo Galaasaa akkamitti laalta jennaan nama waan beekuun waan danda'uun waan qabuun takka Oromoo irraa nambifatini jeen yaaboo yeroo tokko harka naadhaaf ol naa kaa'atii harkadhaaf hangafa keenya kondaala keenya hogganaa keenya baga nuu jiraatte baga as nuu geeyse galata guddaa nurraa qabda maqaa jaallan sibiraa wareegamaniitiin dhaloonni kiyya hangam takka akka kabajaa fi jaalala sirraa qabu hangam takka idaan akka nurraa qabdu si ibsuun barbaada. Warra jaalgalaasaa jalatti hogganamaa turee fi isa wajjin qabsoo tana keessa turan hedduutu as jira. Obbo Xaa Abdii bara abaa'oo durarraa eegalee sochii barattootaa keessatti samboodaas abaa'oo keessattuu carraaqqii gama dippiloomaasiitiin biyya alaa kana godhame naannawa sanatti bikka Oromoonni fira tokko hin qabnetti alagaa Oromoo firoomsuudhaan Jibuutitti, Somaaletti, Suudaanitti, Yamanitti biyya faranjii tanatti Oromoon akka beekamuu fi Oromummaan tun Oromiyaan fira harkattuu beekumsa qabuun looyera ta'ee suufa akka kiyya kanatti tolfatee jiraachuu osoo danda'u nama yeroo dheeraa falmaa tana keessa osoo jiru kunoo Oromoo jecha rifeensi isaa irraa kutu jiru Obbo Xaa Abdii yeroo tokko ol nu kaatii yaaboo nu galateeffadhaa guddaa keessanii hoggana keessanii. Galatoomaa. Obbo Abbaa Nagaa qondaala waraanaa ta'uudhaan abaa'oo keessa nama ture. Wanni isa akka nu dhiyeessaniif gaafadheefii jira. Akka hiree ta'ee hogganoonni keenya hedduun lubbuun baraaran. Qondaalonni waraana bilisummaa Oromoo garuu hedduun isaanii ni dhuman san qofallee miti immoo. Falmaan as geenye har'a maqaan qondaalota sanii beekamuu dhabuusaa hedduu waan na gaddisiisuuf akka if yaadattaniif bilaashitti akkas hin gayiniif waraanni hogganni akka Abbaa Nagaa kun akka isiniin gahe jirimee san keessa deemee qoree san keessa deemee akka isiniin gahe keessattuu ijoolleen dhaloota kiyyaa akka yaadattaniif hin barbaada. Obbo Abbaa Nagaa nama isiniif jecha falmataa ture har'allee falmaarra jiru isaa jecha osoo hin ta'in warreen akka Buriiso warreen akka Hambisaa Soolee warreen akka Nadhii Gammadaa warra qondaalota waraanaa san kanuu jecha dhuman san akka yaadattanii dirqamni kun ba'aa akkasinitti ta'uufin asitti isin affeeree Obbo Abbaa Nagaatiin wal baradhaan. Galatoomaa. Qabsoon Oromoodhaa tuni dhugaadhaa hojiin guddaan warra bosona galee qawwee cabxuudhaan naftanyaa mataa dhahee qawwee irraa fudhatee asiin nun gahee dabalatee sammuu Oromoo qaruudhaan sammuu naftanyaa doomsuudhaan haqa Oromoo as baasuudhaan keessattuu immoo qaama qabsoo Oromoo injifannoo qabsoon Oromoo geessite keessaa tokko afaan keenyaan barachuu fi afaan keenyaan as guddachuu irratti hogganoonni hayyoonni Oromoo hedduun gumaacha guddaa godhan jechuudha. Afaan Oromoo nuti har'a akkanatti ittiin haasoynu kana qubee Oromoo anarra ittiin baradhee as ga'e kana hayyoonni akka Sheek Bakrii Saappaloo
Kakka Dr. Haile Fidada, kakka Shom Rashad, hedduu irra dalagan jechuu. Isaan har'a jiraachuu baatanis isaan yaadachuu waan barbaannuuf. Hayyoota gaaddisa naftanyaa jalatti dhokatanii qubeen tun akka babal'attuu fi afaan keenya akka dogaagu godhan keessaa Dr. Zalaalam Bantiidhaan nu keessa jira. Hayyuu keenya guddaa ka beekumsa ta'u takkaa isinirraan qusatanii jira. Dr. Zalaalam Bantiitiin wal nu baradhaa. Dr. Zalaalam nutaa manguddoon tun isin keessa jiraachuu isaaniitiif warra isin keessa jiraachuu isaaniitiif hiree guddaadha qabdan joolle waa hedduu irraa barattan waa hedduu irraa dhaga'u teeysan manguddoota nuu kunuunsaa ilma dhiiraa intala dubraa manguddoota na ol taatu ta'uudhaaf carraaquudhaatu isinirraa eeggamaa. Kanaafuu manguddoota na hoggaa takka irra deebi'aatii naa galateeffadhaa. Hoggaa takka takka Oromoon hoggaa mammaayitu balaa fakkeessee riskii namaa fida jedhanii akkuma reefu jaansanitti hiree dantaa Oromootiif fedhii Oromoo rakkoo Oromoo irra jirtu ummata addunyaatitti himuudhaaf argannetti isin ilmaan abbeetiiti moo ilmaan ollaati jennaan lakki abbuma kiyyaan na dhalche isaa xaaree nu guddise kaja'urraa am Oromoo first kaja'uun dhufnaan gaa asiin geenya. Wanni kun fi waan shanan kana tarreessa. Waggoota diidamman kana keessattu nu warri biyya alaa dalagaa silaa nu maltu dhiifnee waan nuun galchina keessa seenneeti borcaa jirra jechuudha. Wanni silaa nuti as jirru hoggaa Oromiyaa fi dirree Oromiyaa irraa baanee as dhufnu waan immediately nuti wanni taanu deeggartoota qabsoo Oromoo taana jechuudha. Waan qabsoo deeggaraa dalaguu irratti fuulleffachuu irra waan osoo irratti waliigallee hojjechuu hin dandeenye irratti mataa wal lukkubsina. Sun hafuu fi namuu hanga danda'een waan fedhii isaa qabuun qabsoota na gargaaruun barbaachisaa natti fakkaata. Duula kana hoggaa gaggeessinu akeeka lama qabannee dhukaane. Akeekni tokko hiree uumamte tana fayyadamnee nama keenya sababa adda addaatiin faca'e kana walitti qabnee ka maal fakkaatan jeenu arguu dhufu haa dhufu kan dhaga'uu barbaadullee haa dhufu ka wal yaadellee walitti dhufee Oromummaan tun deebitee bakka takkatti namni keenya Oromummaa isaa akka waliin kabaju akka walitti fayyu qilleensi addaan qoqqoodamu walitti aaru walitti nyaara guuru wal hamachuudha sun qilleensa tokkummaa qilleensa Oromummaa qilleensa jaalalaatiin akka bu'uuf duula kana tokko ka'ee galleef kanarratti duulli kun magaalaa 18ffaati jechuudha. Baatii 3 keessatti magaalaa 18 deemnee hedduu irraa gammanne. Bakka dhayne hundatti manguddoon xiqqaan guddaan dubartoonni namni keenya murna adda addaatirraa walit bahee walit dhufuun kun hedduu nu gammachiisa. Dhugaan isiniin jaa dura kayaanne Minnesotuma godhuu kaane. Minnesotuma gooneeti naftanyaa kana mataa goggoysine jennee dhayne. Ummanni achii baheeti Gaazaan nu guute jechuudha. Achirraa kaanee osoo fiinuu hamileen teenyas kaatee isin irratti dhaabne jennee hoggaa dhufnu isin immoo daranuu akka Awurooppaa hunda waliin geenyu nu gootan. Kanaaf akeekni keenya ka duraa sun ka Oromoo waliif fiduudha. Oromoo deebifnee Oromummaa teenya tana ka xiqqoo lallaaffattee Habashaan ittiin nu tuffatu eegale san waliif fiduu sun akka gaariitti nu milkaayaa jiran fakkaata. Haa ta'u immoo walitti dhifneetuma wal faarsinee harka dhooyinee deemuun kophatti gahaa waan hin qabneef jaalaltii har'a isin jidduu jirtu kun tokkummaan tun bifa jaarmehaatti jijjiiramtee hawaasa bakka jirtanitti hawaasa keessan jaarrattanii daran har'a biraayitanii gootanii bara dhufu Maanchesteritti baatii dhuftu immoo Londanitti akka bal'inaan akka gootaniin dhaamsa isinii dabarsa. Akeekni lammataa bara asaanaa kana wanni kuma beeytanan ganda keenya ka soddaa ka warra Habashaa kana hojii hedduun daddalage. Wanni naan hubadhe tokko yoo jiraate maali? Duraan nu sodaatan. Duraan hanga fedhanis nutti aaran hanga fedhanis nu arrabsan nu sodaatan turan. Maaliifi humna qabaachaa turre. Maaliifi humna qaban jaaniitii nu yaadaa turan. Baroota asaanaa kana immoo nutis adda facaanee qilleenseef seensifnee jaraasiif keessa naquu waan eegalleef nu tuffatan jechuu. Nu tuffatutti seenan jechuu.
isaan qofaami wayyaananis tarkaanfii uummata keenya irra fudhattu sodaa tokko malee itti hammeessitee deemu jirti. Habashoonni warri Amaaraa kaleef irraa buufnes nurratti ol deebi'uudhaaf tattaafataa jira jechuudha. Tuffii keessaa wanni ittiin bayan namni hiyyoomee tuffatame wama takka qofaan tuffii sanirraa ba'uu danda'a dalagatee yoo duroome. Namni furdatee tuffatame ispoortii dalageetuma humna ta'uudha qaba jechuudha. Namni akka sabaatti tuffatame immoo nan tuffatiin jee namatti waywaachuu hin danda'u. Nan tuffatiin jee namatti waywaatus tuffiin sun irraan kaatu jechuudha. Talbaa bincaachaa baandi muqachaa nuun jechuu jiranii jechuudha. Kana karra aanuu dandeenyuun yoo humna ta'uu dandeenye qofaa jechuudha. Arba namni fagoorraa laalee sodaachuu danda'a. Yoo itti dhiyaatan yoo miilli isaa naafa ta'e yoo lafaa ka'uu hin dandeenye yoo gaafni sun irraa cabee jiraate hilleetti illee nama tuuffataa jechuudha. Arra Oromoo irra ka deemaa jiru saboonni xixiqqaan nuti falmannee mirga sabummaa isaanii isaan goonfachiifne sun Itoophiyaa keessatti saboonni xixiqqaan arra afaan fiitiin aadaa fiitiin waradaa xixiqqaatti namni sabni 10,000 hin geenyeef bulchu jira hanga xiqqaatetti. Habashaan sallaaftuutti hin kennineef. Falmaatee nyaatu arba waan taaneef hoggaanu sirna san sosochoofnu harbuun nu buute isaanii facaateetiif danda'an. Arra saboota sanilleetu nu tuffata jechuudha. They see us as liabilities. Kanaaf akka Oromootti alagaan nu roorriftus akka if eeggattu akka nu kabaju godhuudhaaf. Saboonni naannoo keenya jiranis akka nutti abdatanii fi diina wajjin nutti hin duulle godhu yoo kat barbaannu taate falli tokkichaan jiru akka Oromoo fi Oromummaatitti deebinee humna ta'uudhaa jennee yaadne. Kanarraa kaanee humna ta'uu hoggaa jennu nu warri biyya alaa jirru kun namoonni akka kiyyaaf keetii ka biyya alaa jiru kun waan shanan reefutu hin advocacy diplomacy irratti beekumsa maddisiisuu irratti miidiyaa ijaaruu irratti waan Oromoo humna godhuu danda'u qabu ijaaruudha qabna socho'uudha qabna jenneet piroojeektii takka lama lafa kaa'annee irra socho'aa jirra. Piroojeektiin tokko karee farfaaseen ibsite san dur gaafa obbo Taanfaan obbo Galaasaan faan Yuunivarsiitii Finfinnee keessaa wal barbaadanii edaa innillee Oromoodhaa jedhanii wal soqanii wal qabatan san yoon dongore mooji namkum tokko 200 ture namni kolleejjii fixe. Hanguma saniitu wal barbaade wal yaamee wal jaaree asiin nu gahe. Arra Rabbii galanni haa ga'u namni keenya hedduudhaa ka barate. Namnummaan an beeku kana wajjin barate ka doktora ta'e hedduu. Injineroonni bash. Rakkoon jiru maali? Gaafas isaan xiqqoodha wal iyyafatanii wal beekan yuunivarsiitii akka keessa qaraanis. Arra rakkoon jiru nuti miliyoonota biyya 190 irra facaanee jirra. Walin beeynu. Kanaaf dhaloonni lafaa dhufu kun dirqama isarra jiru kana gara fuulduraa fuudhee deemuudhaaf ka duraa eenyutu eenyu eeysa jiranii eenyu maal barataa eenyu maal danda'a akkamitti wal gargaaruu danda'a akkamitti sabaafis dhaabbachuu danda'a ka jedhu san hoggaa itti yaannu muuxannoo hoggaa 8 keessattuu Ameerikaa keessatti dalainerraa aboo ammoo wanni nu baasu ijoollee ogeeyyoota ta'an yookiin immoo hayyoota ta'an kana waliif finne walumaa'uu haa baratanii. Eega wal baratan booda Oromiyaaf dubbachuu dura walumaa'uu gargaaranii akka mareefu siin jettetti namni keessattuu biyya faranjii sanatti barattee waa beeyte sun waan gaarii. Sanitti aanee garuu kan nama bikkaan gahuu danda'u yoo wal beeyte mixiinuu wal qabattee gaara korti jan. Biyya alaa kanattis namni barate kophaatti bikka takka illee hin dhaqu. Hangaafaan Yuunivarsiitii Staanford dhufu Ameerikaa keessatti Oromoo tokko hin beeku. Baadiyyaa keessaa fuudhanii biyya Chaayinaa na ergan. Achitti amata lamaan tokko Raamoo san waliin dheetiin hoggaan Ameerikaa dhufu nama tokko hin beeku. Osoon Oromoo tokko ka kolleejii barate beeke. Osoon nama tokko beeke. Amata afran sanitti maastarsa kiyya fixuun hin danda'an ture. Nama tokko hin beeku osoon asii fuudhee baradhu osoon asii fuudhee baradhuun amas 4 achumaa lafa dhiitaa ture jechuudha. Kanaaf dalagaa argachuufis barachuufis isin warri ogeeyyoota taatan kun wal barattanii wal qabachuun barbaachisaa waan jenneef
heddummoo na caalaas kana ka oofu warra Ameerikaa keessa guddatee sirna san beeku kana warra akka Arfaasee akka Obsee akka Toltuu kun waan kana dalaguu qabna jaaniiti irratti tattaafatu jiran. Oromoo Professionals Network yookiin immoo caayaa ogeeyyota Oromoo jennee achi jalatti ijoollentu walitti dhuftee mee wal beeytee dirqama fiitis beeytee Oromoo yoo kawaa buuftu jennee piroojeektiin tokko irratti dalagu jirru kana. Piroojeektiin lammataa biyya alaa kanatti keessattuu zabana waggaa 3 dabre kana wanni Oromoo irratti baname duulli Oromoo irratti baname hamaadha. Biyya teenya keessatti wayyaanetu miidiyaa harkaa qaba. Miidiyaa harkaa qabdu saniin sa'a keenya fi saamtee isiniif kanneen jetti. Kijibaan uummata keenya garaa boqoysuun haqa keenya awwaalu jiran. Obboleeyyan isaanii warri naftanyaa ilmaan naftanyaa immoo miidiyaa fi banatanii halkanii guyyaa qabsoo teenya xureessu haqa gootota keenya awwaalu Minilik nama keenya fixe akka gootaatti deebisanii ijaaruu irra jiran jechuudha. Yoo olaantummaa wayyaaneen gama qawweetiin gootellee qabdu sanillee cabsuu ka dadhabnu taate warri biyya alaa jirru hun sanumallee yoo ka dadhabnu taate olaantummaa naftanyaan gama miidiyaatiin nurra uummatte kana irra aanuu qabna jenneeti xiiqidhaan itti seenne jechuudha. Kanaaf miidiyaa Oromoodha ka ogeeyyota mareefu jenneen ogeeyyota Oromoo warra teeknikaa haa taatu warra joornaalistiidha haa taatu tiin utubame ka qabeenya gargaarsaaf gorsa keessaniitiin deeggarame tokko ka Oromoof Oromiyaa calaqqisiisuu danda'u jaaruu irratti tartaaffataa jirra jechuudha. Kana waggaa jennu waan haaraa mi kafitu jirru. Gurbaan kun ol ka'i Ammayyaasiin janiin. Ammayyaasiin kun warra waan kana irratti akka kaanu nu godhe keessa tokko isa maaliin jaa 2004 irraa kaasee isaaf kaameraa tana bakka Oromooti takka dhabdaniin beeytan. Bakka hundanuma waraabaa jechuun maali boo gurbaan kun maaliif waraabaa oola jennaan gaaf tokko waa taati jee. Kanaaf namoota akka isaa kana ka murannoo qaban kana hawaasni Oromoo diinagdeedhaan leecalloodhaan hayyoonni ogeeyyonni Oromoo immoo beekumsa qaban saniin tajaajiluu qabanii. Namoonni akka kiyyaa kun immoo ka wacee iyyee nama waliif fiduu danda'u beekumsaaf qabeenya Oromoo kana waliif fidee jara kana gargaaruu qaba jenneeti waan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork jaamu ka televezyiina of keessaa qabu ka raadiyoo of keessaa qabu gama weebsaayitiin ka dabru tokko dalaguuf deemna. Kana waggaa jennu waan olola Habasha irratti qofa osoo hin tahin waan isaan qaban kana qulqullinaan kan caalu quality dabarsuun kan caalu dalaguu barbaanna. Kana wanni goonuuf maali? Wanni cunqursaan biyya adda addaatitti kolonializimii keessa ka qawweeti miti guddaan waan mataa namarra godhanii guddaa. Kunis yeroo hunda uummanni cunqurfame nuti namaa gadi jarri sun nurra wayyaa aboo Oromoo waliin taatu aboo Oromoon kanan gootu boo Amaarri bar nurra waa hedduu qaba haja'u sun cabsuudha barbaanna jechuudha. Kana garagalchinee Oromoon akka ijoollee teenyaa sanitti Amaarri immoo likka inda Oromoo jechuu akka jan barbaanna jechuudha. Kana waggaa jennu gama miidiyaa qofaanii miti. Baratan akka Oromoo, dalagatan akka Oromoo, falmatan akka Oromoo, miidiyaa qabaatan akka Oromoo, Oromoonis akka jettu, warri ollaatis akka jedhu, naftanyaatis akka jettu barbaanna. Fakkeenya tokkoon isin eeganna. Kana waggaan jedhu waan danda'amu waan qabatamaan argeen isin hima. Torontootiin si'a inda Oromoo jechuu ta'uu qabaa jeetiin dubbadde. Dheengadda toltuun Awustiraaliyaa irraa qophii afaan Oromoo guddisuudhaaf sagantaa tokko baafteeti kaampeen irra gootee gamaa gamanaan namni gargaaree ammuma eegalan Oromoo nagar jechaa turan waggaa isiin kana eegaltu. Baatii takka keessatti kaampeen gootee 50,000 bakkaan geesse. Maal jambeeyta? አማርኛም እንደ ቶልቱ የሚሰራለው ሰው ያስፈልጋል። እንደ ቶልቱ እንደ ኦሮሞዎቹ
ትዊተር irra jira laala ትዊተር irra ሲዱን ደበ ትዊተር irra አማርኛም እንደ ቶልቱ የሚሰራለት for first time kana jechu akka nama tokkottis barnoota teenya irratti baratan akka oromoodha akka waraanaattis lolan akka oromoodha akka miidiyaattis miidiyaa qabaatan akka oromoodha akka jaamu saba itti gadi laalan osoo hin ta'in saba ol laalanii itti hinaafan ta'uu qabna jechuu kana hoggaa jennu immoo waan dandeenyurraa kaanee kana godhuudhaaf deemna jechuu miidiyaa kana hedduu aadaa isin hin galu hanga dandeenyetti bikkanni keenya yeroo gabaabaa keessatti as ba'uudhaaf deema nu gargaaraa waan qabdaniin warri ogummaa qabdan warri injiinaroota taatan warri faayinaansii keessa jirtan warri adda addaa nu ta'a miidiyaa kanarraa wanni barbaannu maali tokko dantaa oromoo irratti hundaa'ee qaanii takka malee akkuma reefu jeetti waan oromoo boonsu oromoo jidduutti immoo kan balaa waliin facaasaa oolu osoo hin ta'in kan nageenyaa fi araara jaalala oromummaa dhaadheessu akka ta'u barbaanna hanga dandeenyetti garaagarummaa oromoo jidduu jirtuun akka wal dandeessisu seeraa fi heera baafnu irratti namoota achi keessatti ramannu irratti deemsisuu barbaanna san qofaa miti oromootiin wanni tokko hubadhaa wanni addunyaa jijjiiramu jirtu keessa zabana hangafoonni keenya kun falman san namni ifirraa baheeti lubbuu isaa oromoof kanna arrallee ni kanna haa ta'u immoo biyya alaa namni jiru kun lubbuu fi kennuun kophatti gahaa miti jiruudha isa barbaachisa biilaatu isarra jira jechuu kanaaf joollee gaazexaa waan kana dalaguu deemtu kaameramaan warra produuseroota kana hunda hanga dandeenyeen kafallee fi ganama bahee dalagaatiyya jehee oromoo tajaajiluun oromoo fi oromummaan waan damooza namaa kafaltuu fi waan ittiin jiraachuu danda'an akka taatu barbaanna kanaaf nu gargaara gama goolabbiitti hoggaan deemu ergaan qaba manguddoo teenyaaf ergaan an qabu dhugaadhaa booddan kana jeequmsa uumameen qabsoon teenya laaffaturraa hamileen keessan gallaafatuun wanni isin umrii teessan guutuu irratti dabarsite sun dhiiroo bakka geessii ka jau shakkiin isin keessa uumamuun hin dhabamu warri alagaatiis jallaan nu keessaatiis isin homaan finne hoggaa 40 qofa deemaa ooltanii jan hoggaa 40 warra ama 3,000 lafarraa olin ka'iniiti waggaa 40tti kofla jirri isin garuu waggaa 40 san keessatti taariin teessan bilaash hin taane warra akka kiyyaa dhalche hoggaan kana jedhu maali beeytanii qabsootee isanirraa nuti qubee isin uumtaniin biyya yoo xiqqaates isin uumtan keessatti afaan keenyaan barsiisota keenyaan ganama hoggaa kaanu faaruu oromiyaa faarfachaa as geenyee jechuudha taariin teessan bilaashii miti muka gurguddaas magarsuu baatu mayra akka kiyyaa kana fiddee ifiin boonuudha qabdaniin jaa dhugaadha dargaggeessi hedduun yoo ta'es akka keessanitti finiinee dhaadannoodhaan bosona galuu baatus namni numa jira joollee hedduudhaa jira hangaan beekutti joolleen an beekurraa joollee daaddaa tiyyaatirraa waggaan dubbadhe yoo xiqqaate injifannoolee isin asiin geessan oromummaa teenya oromiyaa teenya tiifannee injifannoolee asiin geessan tan eeysisuudhaaf dandeettillee ni qabna murannollee dhaloota qabu asiin geessanii waan takka yaadinaa taanaa waadaan isinii gala yoommoo onnee teessan sanirraa xiqqoo nuu qiccan yoo nu gorsitan yoommoo ijoolleerraas xiqqashu kararraa ka gortaniif taate waa sadiin jee mireefu oromoo oromiyaa mootummaa oromiyaadha ka isin hawwitan san ka ummanni keenyaas arra hawwisan jaaruuf fedhiis ni qabnaa irratti ni dalaynaa kanallee shakkinaa jechuun barbaada
ergaa guddoo akkuma reefu jeetti ijoollee daaddaatiyyaatiif hin dhiisa. Wanni hedduu na yaachisuu fi manguddoota teenyaas yaachisu dhaloonni kiyya kun wanni hirriiba na dhoorku tokko maal seetan. Dhaloonni kiyya kun dhaloota haqa abbaa nyaate achumaan rafu. Dhaloota maqaa abbaa ol kaasu moo ka maqaa abbaa arrabsiisu ka jedhu sun hedduu na shakkisiisa. Gama tokkoon hoggaan laalu abdiin kanna, gama kaaniin immoo shakkiin of keessaa qaba. Waaqoo guutuu maal jedhe? Gabrummaa hiddaan buqqifnaa jedhe. Dandeenyu ilmatti guddifna. Gabrummaan buqqaafne hiddaan sochoosanii jiran. Hunda caalaa immoo isin guddisanii jiran. Ilmaan isaan horanii guddisanii asiin gahan tun gabrummaa isaan hiddaan buqqaasan sana achi dhiibee kuffisuu baannaan ilmaa intala shuumoo abbaan affeelee nyaatee rafu taana. Ilmaa intala haqa isaanii huurkaa isaanii bilaashi balleeyse taana. Ilmaa intala wareegama jaallawwan isaanii san kanuu jecha osoo nun beeyne akka nuti mataa ol qabanne jiraannu har'aan nu gayan kana dhiiga isaanii bilaash goona jechuudha. Ba'aa guddoo nurra kaayan tana yoo ka lafa dhiifnee biraa deemnu taate irbuu isaanii santu lafee isaanii santu bikka deemne nu waraanu ta'a. Dhiiga isaanii santu bikka deemnetti nu muchachaachisu ta'a. Sabni Oromoo kunis amma isaan hin eegu. Amma diidama isaan balaaleffatee jira. Amma nurra garagalee jira. Wanni takka an godhe immoo akka Oromoon isinirra garagaltuun godhe jechuudha. Ijoollee dhalootiyyaa. Ija nurra dhaabanii jiran jechuudha. Ija nurra dhaaban tana Oromoo mataa ol qabattee nu laalutti jirtu tana akka isin qoma dhayattaa Oromummaa siitii fi Oromiyaa sii goonfattu goonamoo akka isin ilmaan tiyya gadheessan ilmaan tiyya reeffasan akka nuun qaanayaan mataa isaanii lafa qabatanii habashaa saalfatanii deeman goonamoo kun filannoo nuti godhuu qabnu jechuudha. Kana godhuu keessaa kadura Oromoof Oromiyaa dagaddaa kadura akka nama tokkotti akka intala Oromoo takkaatti akka ilma Oromoo takkaatti nama if danda'e barnootaan hojiin if danda'e aboo gurbaan keenya sun barbarateeti yuunivarsiitii gaarii jira. Aboo gurbaan keenya sun bardalagateeti if danda'ee jira. Aboo gurbaan keenya sun intalti sun barbultii jaarrataniiti ilmaan isaanii kunuunsanii afaan Oromoo barsiisanii guddisanii. Ka Oromoo yoo dhiiftan akka nama tokkotti ilma intala abbootiin teessan ittiin boonan ta'uu danda'uu qabdan jechuudha. Yoo san taatan qofa yoo san taane qofa yoo baranne beekumsa nuu ta'u kadamaaf ta'uus geenya jechuudha. Yoo dalaganne maallaqa ifiin dandeenye Oromoo irratti hirkannu nama Oromoo nuun irratti hirkatu ta'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf kaduraa dirqamni dhaloota kanaa kaduraa lammii dalagate lammii barate lammii naamusa qabuu fi Oromummaa isaatiin kabajamu kasaba isaatis kabaju ta'uu irratti dalaguu barbaachisa. Yoo san dalaynee ka irraa hafnu taate immoo saniinuu milkaa'uudhaaf barnoota qabnuuf dalagaa teenyaan milkaa'uudhaaf wal barachuu wal barbaaduu wal qabachuu wal iyyaafachuu walii dirmachuu danda'uudha qabdan. Akka ilma Oromoo tokkotti Oxford yoo seente yuunivarsiitii guddaadhaa ittiin boonta. Believe me gaafa tokko Oromoon si barbaachifti jechuudha. Yookiin gaafa eebbifamtu alaabaaf bira kaayisee bareeduu barbaadda. Yookiin immoo gaafa Oromoon namni walii qoricha jetti jechuudha. Wal barbaadaa bikka jirtanitti wal baradhaa wal quba qabaadhaa waliin haasayaa. Yoo immoo ta waliif ittan booda ta Oromollee waliin haasa'uudha barbaachisa tokko kana. Wanni lammataa nuti godhuu dandeenyu
والقبنة هنگدن دينين بروجكتات دي كابافنة وان أورومو غرغارو دلقون هدو برباجنا تفكاتا أكا درغاقوات درقامني برانو رجرمو حواسا كينيا كيسا تيرما بكايدو تبني نركو والده درغاقو جارتي دي خوبا بات جولين والده درغاقو والقاد ورطوتا جارتشون بريدا هذا أمو واني جارتن سنو حواسا أورومو سن جبيسو رافتاو دندو قبايتشو laal hawaasa tokko keessatti manguddoon wisdom qabdi eeba isinii gooti nama waliif fiddi kararra isin keeysi kawaa baadhatuu qabu kawaa falatuu qabu isini afooshaan jira gandaan an guddadhetti afooshaan tun ka dubartootaa qabdi ka dhiiraa qabdi ka manguddoodhaa qabdi manguddoo wal geesseeti eeba gooti ka muka falatu ka dhaqee haara waacu ka bishaan waraabu dargaggoodha jechuu kanaaf hawaasarraa hin dheeysina kopatti gaafa jimmataa paarii godhuu yoo barbaaddan fine gaafa saftii gaafa sanbata duraa immoo yoo hawaasni ka dhufu taate hawaasa san tajaajiluu qabdan jechuu irra hedduutti immoo manguddoon keessa jirtu tana taa osoo isinii falmantu ilmaanuun horin tana hedduun isaanii manguddoon keessa qaban jiran ilmaanuun qaban zabana silaa fuudhanii ilmaan itti horan san bosana keessa naftanyaa sinirraa lolaa turan jechuu ilmaan isaanii isini manguddoo tana tajaajiluu qabdan jechuu manguddoo tana tajaajiluu kunuunsuu hubachuu qabna jechuu kana hoggaan jiru villaa keessa galchaa osoo hin ta'in isinummaan akkam ooltan jettanii bilbilaan dubbisuun qalbii isaanii wayyeessa ni gammachiisa kun hedduu barbaachisaadha hawaasa keessan tajaajiluun hedduu barbaachisa laal saba gaariirraa dhalanne maaliin beeyta gaafaanan warra amaaraa wajjin yoo xiqqaateen biyya walii taatuun dalaga jeewsan oromoon hedduun irraa gammachuu qabaachaan turre saba gaarii ta'uu isaa maaliin beeyta gaafaan warri nan waan jiin dalagu san dhakaanat darbate osoo furguggee sun na biraan gahin kanarraa qabe oromoo kun saba gaarii saba gaafaati kufte si lafa silaaleen deemne saba akkasiisaniif falmachuun saba akkasiisan tajaajiluun saba akkasiisan boonsuun addunyaa irratti illee si gammachiisa an quraanaaf baayibila sirriitti hin beeku gaafa duutees hiree jannataaf ati qabdu hulaa xiqqoo si jalaa saaqaa jechuu kanaaf ummata keessan tajaajiluun hedduu barbaachisaadha booda irratti walgahii akkanaa tan ta oromoo qofa osoo hin ta'in ta saba adda addaa biyya adda addaa dhaqeetiin dubbadha saba jiraachuu deemuu fi saba du'u jiru maaliin addaan beeytu sabni kutuu deemu walgahii isaaniirra manguddomaaf 50 qofa olii qofa jira saba jiraachuu deemu ijoollee xixiqqoo irra caalatti immoo dubartoota keessa jira sabni dubartoonni keessatti mul'atan keessatti hirmaatan qaamni isaa harka tokko qofaan osoo hin ta'in harka lamaan dalaguutti jira jechuu wanni amma na gammachiisu keessa obboleeyyan keenya hawwan keenya baay'inaan akkanatti hirmaachuun saba dandamachaa jiru jiraachuullee baannu saba dandamachaa jirru ta'uudha natti mul'isa dabartoonni keenya hirmaachuun an dhaadheessuufi miti jaartiin tiyya waan natti babaaftuufi miti dhugumaan isin hima dubartoonni hirmaachuun waa hedduudhaaf nu fayyada tokko amaluma nu dhiiraa fi dhalaan itti mataan jaaramerraa ka'e dubartoonni more action oriented qabsoon teenya qabsoo oduudha ka propaganda walii oofaa olloo bira dabartee qabsoo firii buuftu akka taate yoo ka barbaannu taate warra firii buusuun beekamuuf keessaa qabaachuun barbaachisaa baatii 9 ilmoo baadhatanii achirraa guddisanii midhaan jiraa daakanii bukeeysanii biddeena godhuu namni beeku eenyu dubartoota
qabsoon teenya bukooftee biddeena taate akka nama quubsitu yoo barbaannu taate dubbii jaartii fi obboleeyyan intala mana dhiiftanii dhuftan kana duraa dhiisuu qabdan akkuma arfaasin jettetti. Kana hoggaan jedhu immoo abbaan iyyatu ollaan dirmata jedhan. Jaarsa kiyyaatu na yaamee na geessa. Abbaa kiyyaatu harka qabee na geessa yoo kayyatu taate manuma sidhiisanis biraa dhufuu ta'an. Oromoof Oromiyaan dhiiraafis dhalaafis abbeetiifis siifis jaarsa keetiifis siifis wal qixa. Yoo Oromoof Oromiyaan mirgi dubartootaa keessa kabajamu dubartoonni qixaa fi haqa isaaniin gahu san keessaa argatan uumuu yoo barbaannu taate boru ar'a haqa teessan falmattanii kursii dhiirti bargaanfattee irra teessan irraa dhiibbattanii irra taa'uu danda'uu qabdan jechuudha. Kanarratti yoo godhuu baattan taate dhiirti kophatti homaa isinii godhuu hin dandeessu. Kanarratti hedduu jabaachuudha qabdan. Waan dalaynu kanaas nu gargaara ijoollee teessan fida. Feminism and nationalism cannot really go separate. Dhugaadhaan nationalismin amala waa identity isa keessa jiru kana cunqursuudhaan qaba. Haa ta'u immoo nationalismin dhugaadhaan nation building ta'uu danda'u. Sabboonummaan biyya takka biyya miidhaytuu biyya lalistuu biyya mirgi namaa hundi keessa kabajame jaaruu danda'u ka uumamuu danda'u yoo feminismii yookiin immoo falmaa mirgi dubartootaa keessaa akka qabaatu taate jechuudha. Kanammoo hunda dursa ka dursee deemuu qabu isin warra dubartootaati hedduu keessatti nu hirmaadhaa isiniin jaa hoggaan goolabu akkana dhufuu keessaniif hedduun gammada. Ammayyaasiin viidiyoo sana fuudheeti intarneetii irra kaaya. Wanni keenyuuf beeytaa waa lamaafi takka Oromoon jajalloon Oromoo diddiiguu barbaaddu Oromoo akkana walitti dhufe hoggaa agartu abdii kutatti. Lama alagaan kaleessa Jawaar dubni isaa qulla jehusan isinii akkana miidhagee duuba zik jee dhaabatu kana hoggaa argan abdii kutanii naafis kiiloo ol dabalan. Kanaaf tokkummaan murannoon jaalalti gammachuun arra isinii asitti agarsiiftan kun Oromoodhaaf onnee deebisee jaara abdiin akka deebitu godha. Namuu bika jiru akka dalagu godha. Fakkeenya taatan jechuu Oromoodhaaf. Alagaadhaaf immoo jawween kalee mataa dhooyneef irraa buufne ka mataa nutti ol qabatu kun akka gad deebi'u godha. Kaarra nu saamuu jiru ka tasfaa'uun camadaa mataa keessa tumee ajjeese kun tarkaanfii fudhatu san boruus narraa hin ooltu. Jarri kun ka'ee waan jehuuf osoo harka namatti hin laalle yeroo takka lama akka yaadu isa godha jechuudha. Kanaaf bika jirtanitti wal jaaladhaa, wal dandahaa, manguddoo teessan kabajaa, tajaajilaa, dargaggeessa keessan gorfadhaa, kararra kaayaa, dubartii teessan kabajaa, hirmaachisaa, gulantaa haqa rabbiin isii uume san eegaaf. Ijoollee teenya immoo barsiisaa karaa Oromummaa irratti nu guddisaa. Akkanatti yoo kan duuba jiraattan taate akkanatti yoo kan wal bira jiraannu taate shakkii takka malatti onneen amma qabu daran dhiitoytee jirti jechuudha. Daran muradhee anis akka nama tokkotti ijoolleen isin keessa jirtunis edaa Oromoon saba akkanaati jettee akka ifiin qoma dhayattaa as baatee yoo dandeesse naftanyaa fi alagaan dura deemsan if jalaadha. Waan hundatti jabaattee akka deemtuuf kun qoricha guddaadha, dawaa guddaadha. Tokkummaan teessan haa jabaattu, Oromummaan teessan haa jabaattu. Waan nu kabajaniif ulfaadhaa wayyamaa isin jaalannaa nagaan nu hoolaa.
Akkam jirtan naga jirtu hundi keessan isiniin jechaadha. Duraan dursee waltajjii akkana harkadhee ilmaan Oromoodha kan sagalee fi fuula wal baynu wal arkuu kiyyaaf hedduu gammadaa. Keessattuu kabajamtoota Oromoof waa hojjetan akka Dr. Trevor Truman, kan akka Jaalgalaasaa, Jaalxaahaa, Abbaa Nagaa, Joowar Mahammadii fi warra isaa Afraasee ijaan arkuu kiyyaaf hedduun gammadaa. Keessattuu haasawaa obbo Joowar amma godhe irratti waa'ee tokkummaa fi Oromoon harka wal qabachuu qabdi irratti hamataako numa wal qabata gaafa guyyaa rakkoo hamataako numa wal qabata gaafa guyyaa rakkoo. Obbonis wallalan natti ala gome Adenis wallalan natti ala gomte Atunu ma beita yo hidda gafatte hamataako numa wal qabata gaafa guyyaa rakkoo. Yaa ilmaana yoda yaa ilmaana boda yaa ilmaana boda yaa ilmaana yoda yaa ilmaana boda yaa ilmaana boda me walindeysina harka wal qabadda hamataako numa wal qabata gaafa guyyaa rakkoo. Hamataako numa wal qabata gaafa guyyaa rakkoo. Itti aansuudhaan ulfadhu ammayyasin. Itti aansuudhaan jaallan qabsoo tanaaf umrii isaanii fixan akka obbo Joowar reefu jetti warra ilmaan argachuullee fireen argatin jechuu hedduu na dhagaamee hedduu namatti dhagaama. Isaan saniif takka irra buusammas. Tarkaanfataan dhugaa kan akka hordofu cunqurfaman yaadaaf nyaate dhugeerrafu. Herri haqaa kan suduuda gaachana isaati guyyu. Herri haqaa kan suduuda gaachana isaati guyyu. Qabsoo gitaa malee qorichaan hin fayyu. Qabsoo sabaa malee qorichaan hin fayyu. Tarkaanfataan dhugaa kan haqa hordofu cunqurfaman yaadaaf nyaate dhugeerrafu. Hidhataa dhaguyyu qophaawaa hoggayyu
hidhataa dhaguyyuu qobsaa waa hoggayyuu bilisummaa walqixxummaa tokkummaaf yaada guyyuu bilisummaa walqixxummaa tokkummaaf yaada guyyuu tarkaanfataan dhugaa kan haga hordofu cunqurfaman yaadaaf nyaatee dhugeerrafu. Daddabaa hin deemu qabatee bordoo cubbu daddabaa hin deemu qabatee bordoo cubbu karansaa diriira hin sobunis hin sobamu karansaa diriira hin sobunis hin sobamu. Daddabaa hin deemu qabatee bordoo cubbu daddabaa hin deemu qabatee bordoo cubbu karansaa diriira hin sobunis hin sobamu karansaa diriira hin sobunis hin sobamu. Oromiyaan tiyyaas akkana duraaf hin hinaafne Oromiyaa ka jiru haa elemoon takka jee bu'aa jechuurra. Oromiyaa hundee jiruutiyaa si barbaadan deemaa halkanii fi guyyaa. Oromiyaa hundee jiruutiyaa si barbaadan deemaa halkanii fi guyyaa. Maqaa abbaa kiyyaan waamamuu dhoowwame qoosa alagaatiin gaala dhowwaamame jiraachuun koo malee Oromiyaa malee Oromiyaa malee Oromiyaa hundee jiruutiyaa si barbaadan deemaa halkanii fi guyyaa. Qubee afaan kiyyaan barreessuu dhoowwame qubee alagaatiin barreessuu dirqame jiraachuun koo malee Oromiyaa malee Oromiyaa malee Oromiyaa hundee jiruutiyaa si barbaadan deemaa halkanii fi guyyaa. 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 Galatooma. Ya sana ganda manda wakit rumah gati tak odang ke mata sore rumah Oromia dia sore ko sore Oromia ke dulu hilang tu bote ya sana ganda manda wakit rumah gati tak odang ke mata sore rumah wakit rumah gati tak odang ke mata sore rumah Oromia dia sore ko sore Otolani biru kinam tu bote
nafnu bode Oromiyaa biyya sore ko sore Koto singgir sano nafnu bode Biyya sirna gadam madda wakil turum Gati sako danke madda to'eni Gati sako danke madda to'eni Gati sako danke madda to'eni Oromiyaa biyya sore ko sore Koto murad jiru nafnu bode Oromiyaa biyya sore ko sore Koto jawar jiru nafnu bode Galatona Esenin tole Jajjaboodha Jamaan Rabbiin nu ajabeessu tokkummaa nuuf haa kennu walii galee nuuf haa kennu Harki